Hey, nan tuqinaa jennaanin na tuqxan. Hojii kiyya sana jalaa hin diiginaa jennaanin hojii kiyya na jalaa diigdan. Maaliifin na guggubdu isini? Maaliifiinis karoora kiyya narkaa fashaleessitu? Isinumti warri pheenxee kun maalumaafiin akkanatti na guggubdu? Akkuma na guggubdan kanattan anis isin gugguba. Akkuma hojii kiyya na jalaa diigdan kanattan hojii keessani isin jalaa diiga. Qorumsa adda addaa isinitti fideetanan isin rakkisa isin dhiphisa. Eyyen yoom diigame ganaa diigamaa ilmi waaqayyoo hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate jedhameetiin caaffameetiin jira. Karoorri seexanaa kaayyoo seexanaa ganaa karaatti fashalaa. Karoorri isaanii ganaa harkaa diigama. Yoom diigame ganaa diigama. Nutis akka Isxifaanos, akka Phaawulos, akka Phexros, akka Yohannis aarsaa nu barbaachisu hin kaffalla malee hojii seexanaa diiguudhaaf duubatti hin deebinu gonkumayyuu. Ergamni kiristaanotaas maqaa Iyesuus Kiristoositiin hojii seexanootaa diiguudha. Mootummaa isaa jalaa nutis ergamni kiristaanotaa hojii seexanaa diiguudhaaf mootummaa seexanaa jalaa dhaloota baasuudhaaf warra inni mootummaa isaa jalatti dukkana keessatti kunuunsifachaatiin jiru jalaa bittinneessinee dhaloota birmaduu baafneetiin as gara ifaa gara jireenyatti dhaloota baasuudhaaf. Kanaafiyyuu nuti yoomiyyuu hojii seexanaa diiguudhaaf duubatti hin deebinu. Sodaachisoo diina sodaannee, doorsisa diina sodaannee gonkumayyuu duubatti hin deebinu. Nuti adeemsi keenya gara fuulduraatti hanga handaara lafaatti eenyumtiyyuu nu dhaabuu hin danda'u. Bantii Waaqaa jalatti dachee kana gubbaa irratti aangoon nuyi ijoollee Iyesuus Kiristoosiitiif kennameera. Ijoollee Waaqayyootiif aangoon kennameera. Omtun iyyuu hin danda'u. Wangeelli handaara hanga handaara lafaatti ni lallabama. Hojii seexanaas immoo hin diigama.